Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa Safuu Seeraa. Daawwattoota keenya akkam jirtu? Kan daawwachaa jirtan OBN sagantaan immoo sagantaa Safuu Seeraati. Ogeessi kaameeraa keenyaa Roobeeraa Girmaati. Kan isin wajjin jiru immoo Anzinnaa Sholaaniiti. Ittaansuudhaan Illaamuu Dajanee odeeffannoo toora intarneetii irraa argate qabatee isin eegaa jira. Isin daawwachiisuudhaaf daawwadhaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Tole odeeffannoon qophii Safuu Seeraatiin isin biraan geenyu amma ni jalqaba. Daawwattoota keenya odeeffannoo keenya kaarraatiin egaa wal'aadhuma keenya gara Somaalilaand dhaqnaa qomoowwan lameen yeroo adda addaatti wal galaafachaatiin turan seera haaraa baafatan kanaatiin gochaa kana dhaabsisuun akka danda'amudha kan isaan himaatiin jiranii. Qomoowwan Sa'aad Yuunisii fi Baa'eedoo jedhaman egaa jaarsummaa mootummaan Somaalilaand irratti argame irrattidha kan isaan waliigalanchadha. Seera haaraa kana kan baafatanii kan nama ajjeese haaloo ba'uudhaaf jecha kan gochaa akkasii dalagee yoo jiraate ajjechaadhaan adabamaa seerri jedhus lafa kaa'amee jira. Kana malees egaa adabbiin kabiraan ni jira. Kunis immoo kaffaltii gumaa kan dolara 100,000 qabudha. Maatii nama ajjeefame sanaatiif kaffalamu jechaadha. Kan kaffalamu immoo namicha isa ajjeese sanaa fi adabbiin isaa ajjechaa ta'e sanadha jechaadha akka seera kanaatti. Qomoowwan lameen egaa kan amma irratti walolaatii baay'ee adda addaatti kaloo fi bishaan akka ta'edha kan himamu. Bishaan irratti egaa kan isaan wal dhabanii kan wajjin wal qabate egaa namni tokko achumatti nama tokko yoo ajjeese miliqe jarri wala namni jala ajjeefame sun immoo haaloo ba'uuf jecha qomoo firaa fi aantiiwwan isaa dhaqanii akkasumatti kan isaan ajjeesan. Gochaa kana wajjin wal qabatee egaa bardarbee qofaa Puuntlaanditti namoonni 23 akka ajjeefamanii fi 65 kan ta'an immoo madaa'uu isaaniiti odeeffannoon BBC kan mul'isu. Seera amma baay'eetiin garuu namni tokko meeshaa waraanaa qabatee bakka namoonni hedduminaan jiraatan dhaquu hin danda'u. Yoo qabatee dhaqeera ta'e humnoonni tika mootummaa meeshaa sana harkaa fuudhu. Yoo hin didu jedhee kan mammu ta'e garuu qaaruu keessa dha'uu qabaa jedha seerri amma isaan baasan kun. Miseensi paarlaamaa biyyattii Ahmed Mahamud akka himanitti egaa seerri amma ragga'e kun jaarsummaadhaan walii galan kun gochaa kana ni hambisanii itti abdannaa jedhan. BBCdha kan gabaasa. Daawwattoota OBN sagantaa Safuu Seeraa daawwachaa jirtu. Har'a immoo stuudiyoo keenyatti aadde Taarikee Suphaa sadarkaa itti aantuu hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaatti haadha adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii mootummaa affeerreerra. Akka nu faana turtan kabaja olaanaan isin affeerra. Aadde Taarikee baga nagaan dhuftan. Min baga nagaan neettee zinno. Tole guyyaan ribaayinii adii akkasumas guyyaan Maarchi 8 guyyaan dubartootaa akka addunyaatti akka biyyaatti akka naannoo Oromiyaatti numa kabajama. Baranas immoo Maarchi 8 tibba darbe akka naannoo Oromiyaatti biiroon dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa seektaroota biroo wajjin qindaa'ee abbummaan garuu kan isaa ta'e magaalaa Sabbataatti kabajameera. Kabajni guyyaawwan kanii maalni faayidaansaa? Galatoomii zinno carraa kana naa kennuuf. Egaa akkuma jette guyyaanii Maarchi 8 guyyaa ribaayinii adii jedhamee taateewwan adda addaa ayyaanni dubartootaa yeroo adda addaan kabajama. Kan inni kabajamuuf tokko fayyadamummaa fi mirga dubartootaa mirkaneessuu keessatti qabsoo yeroo adda addaa sadarkaa addunyaattis ta'e sadarkaa biyya keenyaatti gaggeeffamaa ture irra deebinee yaadachuudhaan bu'aa sanarratti dhaabbannee immoo fayyadamummaa dubartootaa sadarkaa amma jirutti mirkaneessuuf taateewwan adda addaatiin ayyaanota kabajaa turre jechuudha. Ayyaanni kun yeroo kabajamu ayyaana kabajuu qofa yookiin guyyaa ayyaanaa sana qofa miti dubbiin jechuudha. Ayyaanichi yaadannoodha. Hojiin garuu guyyaa 365 iyyuu hin hojjetamaa jechuudha. Fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuudhaaf jechuudha. Dubartoonni dinagdeedhaan fooyya'anii jijjiirama fidanii gadaantummaa dinagdee yookiin dhiirota jala kan turan
amma qabatamaatti haadha qabeenyummaan isaanii mirkanaa'ee dinagdeedhaan guddatanii haadha miliyoonaa ta'anii qabatamaattis Oromiyaa keessattis ta'e biyya keessatti gahee guddaa taphachaa akka jiran yeroo adda addaa argitanitti beekamas jechuudha. Inni kun maalinni mirgaa wajjin eessatti walidhaa kan jedhu mirgi jechuun maal jechuudha? Mirga jechuun tokko dinagdee biyya kanaa keessaa gahee ofii fayyadamuu jechuudha. Kanaaf yeroo dinagdeedhaan guddatan dubartoonni fayyadamaa dinagdee abbaa mirgaa ta'aniiru jechuudha. Fayyadamaniiru jechuudha biyya kana keessatti dinagdee biyya kanaa keessa. Kanaaf sila maalinni mirga hin qabanu. Mirga jechuun yookiin akka nama dhuunfaatti baatee galuu jiraachuu kan uumamaan argatte qofatu hin ta'in kanati karaa diimokiraatawaadhaan argattu gurmaa'uudhaan ijaaramtee immoo dinagdee horattee dinagdee keessan immoo biyya kana keessatti gahee sirraa eegamuu taphachuudhaan kan mirkanaa'udha jechuudha. Kanaaf namni qabeenya hin qabne mirga hin qabu. Mirga kan qabu nama waa qabudha jechuudha. Waa qabataniitu bowwaa gadi ilaaluu jedha Oromoon. Kana malee namni waa harkaa hin qabne gadi ilaaluu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mirgaaf dinagdeen akka addunyaattis ta'e akka keenyatti dinagdeenii fi siyaasni walitti dhumsa qaba. Kanaaf mirga duwwaa kan faarsinu utuu hin ta'in dubartoota haadha dinagdee haadha qabeenyaa ta'uu keessattis hojii gurguddaa hojjechaa turree jirra. Maarcheetii hojii wal qabatee immoo dheengadda wanti goone keessattuu kanaan dura dubartoonni adda duree ta'anii bifa adda addaatiin waltajjiiwwan adda addaatti badhaasas kennamaafii ture jechuudha. Eessatti hin dhufna. Ayyaana kana kabajuun keenya qabsoowwan dubartoonni kanaan dura raawwatan yaadannee gara fuulduraatti itti fufsiisuufidhaadha. Eeyyee ayyaana kan ayyaana maarcheetii addunyaa waggaa 700 dubartoonni addunyaa gumaacha isaan nuu kennan jechuudha. Nuu gumaachanii jechuudha. Yeroo barbaadeen gumaachi isaan nuu godhan wareegama guddaan kaffalameetu dubartoonni itti du'anii itti hidhamanii itti dararamanii jechuudha. Guyyichi akka kabajamuuf. Iyyuu immoo ajandaa tokko ture ajandaa dubartootaa akka ta'u jechuudha. Isaantu ajandaa uume jechuudha. Kanaaf guyyaa sana kan yaadannu an akka kootti waan baay'ee jiraachuu danda'a. Waan lama yaadadha. Tokko wareegama dubartoonni yeroo sana addunyaa irratti kaffalaa turan jechuudha. Jaarraa 17ffaa 18ffaa keessa jedha seenaan jechuudha. Yeroo sana wareegama guddaa dubartoonni kaffalaniitu carraa kana fidanii jechuudha. Isaanii yaadanna jechuudha. Inni lammataa immoo rakkoo dhumti qabsoo dubartootaa ammas hin xumuramne jechuudha. Keessa jira jechuudha. Fayyadamummaan dubartootaa ammas gama siyaasaa dinagdee hawaasummaati wantooti gurguddaan hojjetaman malee fayyadamummaan dubartootaa akka biyyaatti lafa barbaannu hin geenye jechuudha. Kanaaf qabsoo keessa jiraachuu keenya immoo yeroo hundanuu yaadachiisa jechuudha. Akka nuti hin dhaabanne nu godha jechuudha. Kanaaf kan itti nu kakaasuuf kan itti nu jajjabeessu kan itti fufiinsa qabsoo kanaaf karaa nu baneedha kan jedhu yeroo hunda yaadatamuun nuuf adda. Gara isaa dura kaastanitti immoo yeroo deebinu amma maarchi 8 guyyaan dubartoota addunyaa akka naannoo Oromiyaatti magaalaa Sabbataatti yeroo kabajameeti darbee taateewwan sana keessaa inni tokko dhiiga kennuu fi magaalaa qulqulleessuudha. Isa badhaasaatti as deebina. Dhiiga kennuudha. Maa inni faayidaan isaa keessumaa dubartootaaf moo fakkeenya ta'uu maafidha? Egaa dhiigni lubbuudha. Dhiigni lubbuudha. Yeroo baay'ee immoo dhiigni kan barbaadu immoo dubartiidha. Dubartoonni dhiirri wanni itti dhiiga barbaadu tarii miidhaan tasaa yoo irra ga'e jechuudha. Balaa konkolaataadhaan waan akkasiitiin barbaadedha. Dubartiin garuu lubbuullee fiduudhaaf dhiiga barbaadde jechuudha. Lubbuun jijjiirti jechuudha. Kanaaf kun dubartoonni akka isaan miidhaan caalaan immoo dhiiga kan barbaadu dubartoota waan ta'eef nuti waliif jira. Dhiiga waliif kennine lubbuu sin kennina dhiiga sin kennina. Nuti wal hambisaa kan jedhu sanas ergaa dabarsina jechuudha. Lubbuu hambisuudhaaf dubartoota gargaaruudhaaf wal qaqqabuudhaaf kan jedhu sana hin qabaa jechuudha barbaadeeti. Baay'ee gaariidha. Kan qulqullinaatii wajji wal qabatee egaa qulqullina kun bara kana innis bifa addaatiin. Bifa addaatiin itti deemame. Fakkeenyaaf magaalota adda addaa biyya namni keessa jiraatu magaalaa namni keessa jiraatu mana namni keessa jiraatus miidhagsaa oolla magaalaa namni keessa jiraatus miidhagsuun Seeraa warri dhiiraa mana hin artani miti irri mana haru jira sin keessa waan jiru natti hin fakkaatu yoo jiraate gaariidha dubartiin manas hin qulqulleessiti mana bareechiti alas bareechuu keenya immoo haala kanaan mul'isna jechuudhaa fi maarchi 18 sababeeffatee magaalota qulqulleessaa turanii naan jettu fakkeenya ta'uuf dhugaadha fakkeenya ta'uuf kan fakkeenya ta'uun ol immoo
magaala miidhagduu keessa jiraachuuf bareedduu keessa jiraachuuf kan waliin fakkaannu magaalattiin akka nu fakkaattu jechuudha biyyi nu keessa jiraannu. Kan qe'ee tokko illee yeroo dhattee ilaaltu mana durbii jirtu jedhama miti boroo balballi yeroo miidhagu. Kanaaf isuma sanas irra deebinee seenaa dhumaaniyyuu qe'ee duruma utuu kanaa oliyyuu barnootu beekumsa adda addaa waan jiraatin aadaama keenyaan qe'ee shamarran keessa jirtu adda jechuudha alaa beekta jechuudha. Qarumarraa yeroo dhuftu qe'ee warra durbaa kan biraadha jechuudha. Namni hunduu kan itti boqotu, namni hunduu kan itti gammadu, kan itti aara galfatu. Miidhaginni isaa adda. Miidhaginni isaa adda kun dhugaa jirudha jechuudha. Kanaaf nutis kanaa ol boris ajandaa adda addaa uumuu dandeenya. Amma immoo magaala keenya magaala addaa gochuuf magariistuu gochuudhaaf qabsoo kan itti eegalleedha jechuudha. Egaa bakka dubartiin jirtu alaamana miidhagaa kana waltajjii irratti yeroo baay'ee dubbadhaanis dhuguma jechuudha. Kan ammoo dhugoomsuudhaaf kunoo magaalaas qulqulleessuutti ka'aniiru mana keessa darbanii jechuudha. Waltajjicha irratti adde taarikee waltajjii maarchi 8 magaalaa Sabbataatti kabajame irratti wanta addaa haala addaatiin kanaan duras badhaasni kennama biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa badhaasa yeroo kennuun beeka adda dureef. Isa kana garuu dubartoota horsiisee bultoota adda duree qonnaan bultoota adda duree himaaxaa akkasumas immoo industirii irratti bobba'uudhaan adda duree ta'anii kan carraa hojii uuman jedhamee addatti beekamtiin kennameeraaf. Mirga dubartootaa kabachiisuu sasin dura tuqxanii dhiistan sanaa wajjin wal qabsiisaati. Badhaasni kun maal fayyada yookaan beekamtii kennuun kun faayidaa maalii qaba jedhu sana akka nu ibsitanii. Gaariidha. Badhaasti akkuma silas jedhe yeroo hedduu kennamaa ture. Badhaasti kanaan dura kennamaa ture dubartoota ofii isaanii dhuunfaadhaan hojjetanii caalanii argamanidha jechuudha kan duratti kennamaa ture. Amma bara kana garuu sagantaa maarchi 8 kanatti immoo kan adda isa godhu tokko maal inni dubartoonni duwwaan waldaa hojii gamtaatiin ijaaramanii qabeenya horatanii hojiiwwan uumanii ofiifis jireenya isaanii fooyyessanii nama kan biraafis carraa kan itti uuman jechuudha. Waldaa hojii gamtaatiin dubartoonni gurmaa'u bara kana jechuudha bifa addaatiin. Raayyaa wal gargaarsaatiin qusannaa qaban walitti fidaniitu waldaa hojii gamtaatiin gurmaa'an. Kanaan dura waldaan hojii gamtaa dubartoota qofaa hin turre jechuudha. Dhiirota wajjin yoo dabalamanii gurmaa'an achitti yoo dabalaman achi keessa jiru malee qofaa isaaniitti hin turre jechuudha. Bara kana garuu waajjira waldaa hojii gamtaa eejensii waldaa hojii gamtaati wajjiniin orienteeshiniin dubartoota caasaa keenya wajjin kennamee leenjiin kennameetu dubartoota qusannaa bifa adda addaatiin qabanu qusannaa isaanii xiqqoo sana walitti fidanii dubartummaadhumaanis waldaa hojii gamtaa ijaarrachuun akka danda'amu kallattiin kenname jechuudha. Leenjiin kenname jechuudha. Kanarra dhaabatanii dubartoonni waldaa hojii gamtaa dubartoota bifa addaatiin gurmaa'anii dinagdee isaanii fooyyessanii carraa hojiis uumaniiru. Inni kun adda isa godha dubartoota duwwaa bifa kanaan gurmeessuun kan jedhu sanaan qaba jechuudha. Kana badhaasni tokko. Kan biraa dubartoota horsiisee budaanis jiru. Horsiisee budaan adda durummaadhaan maal isaan barbaachisa kan jedhullee bifa addaatti bara kana kan qoranne jechuudha. Kan isaan barbaachisu horsiisee budaadhaa maashinii aannanii isaan barbaachisa. Yeroo isaanii qusachuuf ta'anii aannan raasaa oduu maal jechuurra inni kunillee akkaataa isaan itti fayyadamuun qorannee jechuudha. Isaan kanaaf yeroo kana goonu dubartoota isaan kana ilaalaniituyyuu kan biraas hin ba'uu abdii jedhu qabna jechuudha. Jajjabeessuudhaaf. Jajjabeessuu jechuudha. Hin kakaasuu jechuudha. Akkaataadhuma kana hojiin guddaan nuti hojjennu immoo dubartoota dinagdee isaanii jijjiiruu jireenya isaanii jijjiiruu abbaa qabeenyummaa isaanii mirkaneessuu abbaa qabeenyummaa isaanii yoo mirkanaa'e bar dubartoonni abbaan biyyummaallee kan isaan amananii fudhatanii yeroo sanaa jechuudha. Namni biyya ofii keessatti yoo waan argachuu qabu walqixa argate biyyichi kan kooti kan jedhu jechuudha. Walqixxummaa jedhamu sanallee mirkaneessuuf walqixxummaa jedhamu sana mirkaneessuu jechuudha. Walqixxummaan yaa'u walqixa ba'anii galuu yookiin nyaatanii dhuguu miti. Qixxee dubbachuu. Qixxee dubbachuu dhumtiyyuu qalbiidhaan har'a kan dhufeedha. Qixxee dubbachuun garuu kan nyaattu ta'uu dhiisuu danda'a. Kana harka kee duwwaa qixxee namaa wajjin iyyaa ooltee yoo galte sumaa miti jechuudha. Kanaaf walqixxummaan kan jedhu bu'uurri isaa dinagdeedha. Kanaaf bara kana dinagdee dubartoota baay'ee fooyya'eeti jira jechuudha. Dubartoonni immoo abbaa qabeenyummaa sadarkaa industiriitti guddatanii carraa nama kan biraatiif uuman kaleessa ofii carraan qabanii turan jechuudha. Har'a garuu carraa nama kan biraaf uumanii carraa hojii amma mootummaan irratti karoorsa mootummaallee deeggaraa jiru jechuudha. Karoora mootummaa imaammata mootummaa galmaan gahaa jiru jechuudha dubartoonni ofirra darbanii jechuudha. Kaleessa eeggataa kan turan jechuudha. Kana wanni baay'een hojjetamaa jirus kan nama gammachiisu jira. Kana kanaan kan barana kabajnee kan adda isa godhu kan jedhuun qaba.
Kanaaf dubartiin yoo dinagdeedhaan cimtee afaan guuttee dubbachuu dandeessi. Dinagdeedhaan yoo cimtee abbaa biyyummaa isheetti amanuu dandeessi. Kanaaf jenneetu dubartoota jajjabeessaa jirraadha. Dhugaadha. Dinagdeedhaan akka guddatan. Dinagdeedhaan akka guddatan. Kana qofas miti akka Oromiyaatti dinagdee Oromoo guddisuudhaaf karoorri mootummaan naannoo Oromiyaa qabatee ka'ee jira. Kana keessatti amma dubartoonni warraaqsa dinagdee Oromoo keessatti hirmaachaa jiru. Ifa waldaa isaaniitiin kan ijaaraman miseensa warraaqsa dinagdee sana ta'uuf bifa adda addaatiin kan galmaa'anii kan sheeris keessaa bitachaa jiran jiru jechuudha. Kana jechuun dinagdee biyyaa keessatti anis abbaa dinagdee biyyichaati kan jedhu amantaa akkasiin uummatanii jiru jechuudha. Gama biraatiin kan naannoo carraa hojiitii wajjin wal qabsiisee kan jiru himaaxaan amma iddoo mootummaan carraa hojii ijoolleen dargaggoon bifa adda addaatiin amma akka fayyadaman taasisuuf karoorsamee jiru sanaadha jechuudha. Kana keessattis nuti dubartoonni fakkeenyaaf yuunivarsiitiidha kan ba'anis ta'e kan bifa adda addaatiin magaala keessa jiran carraa hojii aga 40% carraa hojii uumamu sana keessatti akka isaan hirmaatan illee toorri biiroon dhimma dubartootaa qabatee socho'aa jiru keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf mootummaan yeroo carraa hojii uumamu dubartootaafis haga sana hirmaannaan isaanii achi keessa jiraachuu qaba kan jedhu ejjennoo guddaadha kan qabnu jechuudha. Kunis qabatamaatti mirkanaa'aa jira bara kana. Baay'ee gaariidha. Adde taarikee yeroo tokko wanti hojjetame kun wanti hojjetamaa jiru kunis akkuma jirutti ta'e yoo abbaan iyyate malee Oromoo ollaan namaan birmatu akkuma jedhamu sana ammuma fedhellee yoo harkifaman yeroo tokko duubatti deebi'uun tokko dincicuun tokko caljechuun tokko mirga ofiif dubbachuu dhiisuun tokko ni jira darbee jechuudha. Inni kun fooyya'eera. Amma fakkeenyaaf maalan baasaa jedhanii dhiisuu manatti hafuu gaafachuu dhiisuu amma ani waan nama mudatu yeroo baay'ee dubartoonni baadiyyaa qabiyyee lafaarratti abbaa warraa isaanii erguu hin amanuu hin deemnu jedhu hin hordofanii hin dhiisuu isatti eddii dhiisanii booda yeroo baay'ee yeroo dhaaltummaan dhufu suuraan isaanii irra hin jiru qabiyyee lafaa sanarra garuu lamaan isaanii suuraan irra taa'uu qaba jedha seerri lafa baadiyyaa sun. Kana miidhamu akka fakkeenyaatti tokkitti kaasee. Kanaafuu haala isin ilaaltan irraa ka'uudhaan mee isintu wajjin jira waan ta'eef hojicha keessa waan jirtu waan ta'eef bal'inaan jijjiiramni jira ofii kaka'uu irratti. Dammaqsanii kaasuu qofaatu hin ta'in ofii kaka'uu mirga isaaniif dubbachuu irratti jijjiiramni jiru maal fakkaata? Egaa jijjiiramni jira qabatamaatti jechuudha. Namni odeeffannoon sun hundi bira ga'ee mirguma isaatiif falmachuuf illee hin qophoofne jira dubartoonni baay'een isaanii. Hubannoo dhabuurraa kan ka'e jechuudha. Hubannoo dhabuurraan qofa utuu hin ta'inis yoon dhaqes immoo namni rakkoon sun naan hiikkatu namnis nan dhaga'u. Haata baluu dhattee rakkoon si akkas hin taane hin hiikamneef. Namni isheen dhageenye. Murtii isin argadhu haqqi isin jiru. Dubartii eenyutu dhagaa ilaalchicha sanaan. Inni sun akkamii isa jedhu sanadhaanis kan fiduu inni kuni ammas fixateera jechuun dandeenya. Kan dhumeef miti. Kan sila duratti si kaasee qabsoon dubartoota ammas keessa jirra kan hin jedhe guyyaan maqaan keenya itti waamamu jiraachuu qaba kan hin jedhe rakkoowwan kana fa'aa ibsu jechuudha. Isaan kana fa'aa nu yaadachiisu jechuudha. Ammas dubartii hundumaaf gaaffiin deebi'eera yeroo falmattu mirga seetiif falmachuu yeroo gadi baatu namni hundi akka barbaachisaa akka argata inni kun hin hafa jechuudha. Ganaa maal nu barbaachisaa barsiisuu nu barbaachisa jechuudha. Odeeffannoo kennuu nu barbaachisa jechuudha. Biiroon dhimma dubartootaa qofa miti. Biiroo waliin qindoofnee hojjechaa jiru. Karoora mootummaatiin kominikeeshinii mootummaa jira. Qaama hundaaf kan hojjetu jechuudha. Odeeffannoo kan kennu miidiyaan jira jechuudha. Kan qaama hundumaaf hojjetu jechuudha. Isaan kun odeeffannoon amma hawaasa bira ga'ee akkaataa kamiin dubartoonni mirga isaaniitiif falmachuu danda'u kan jedhu hojii guddaa kan nuunis ta'e biyyas mootummaas eeggatudha jechuudha. Kanaaf toorri qabsoo keenya har'as keessa jirraa kan si jechiisu tokko isa kana jechuudha. Meegaa dhumarratti ani gaaffii koo xumureera. Dubartoonni yeroo baay'ee gara keenyatti bilbiluudhaan waan adda addaa nu gaafatu. Waan nuun deebisuu dandeenyus waan nuun deebisuu hin dandeenyes nu gaafatu. Amma torban darbe kana kan gaafatte dubartiin tokko abbaa warraan koo daa'imma 3 irratti gattee badeera lafa inni jiru beeku maal naa wayyaadha gaaffichi. Kana deebisuun nama ulfaata. Maal goonaa namicha sana barbaannamoo maal inni gaafatame iyyuu isa jedhu sana rakkata yeroo baay'ee gaaffileen hin dhufu. Kanaaf amma kana deebisaa isiniin jechuu kootu hin ta'in
biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii Oromiyaa rakkoolee dubartootaa kami inni hiiku dubartoonni nu daawwachaa jiru waan ta'eef rakkoolee isaanii isa kamiif isinii na qunnaman yoo isin qunnamu ta'e immoo karaa kam isin na qunnaman isa jedhu sana. Okay, biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii akka biyyaatti rakkoo dubartootaas rakkoo hawaasaas kan hiiku seektarri mootummaa sadarkaatiin ijaaramee jira jechuudha. Dhaabbanni jira jechuudha. Fakkeenyaaf biiroon waajjirri poolisii jira kan yakka qulqulleessu jechuudha. Yakka baasee yakka sana biiroo haqaatiif kan kennu haqi immoo mana murtiif kan kennu murtii naqaa kan itti kennamu jechuudha. Kun toora sanaan deema jechuudha. Gama keenyaan garuu maal inni kan gochuu qabu biiroon kun? Dubartii mala dhabdeef maal kenna? Caasaan keenya sadarkaa hundarra jira. Godinarra jira, aanarra jira, gandarrallee jira dhimmi dubartii jechuudha. Qaamni suni qaama rakkoon dubartootaa akkamitti falaa ofiisaatii laatutu qofatu hin ta'in karaa falaa kan namatti agarsiisu jechuudha. Karaatti agarsiisu, daandiitti agarsiisne jechuudha dubartii. Daandii kanatu si baasa asiin deemi jennee. Ala seen achiin deemtu immoo rakkoon sun yeroo danqamu maaliif danqame jennee cina dhaabachuudha jechuudha. Kan dhimma sana raawwatu biiricha miti jechuudha. Qaama biraan raawwata. Garuu yoo raawwatamuu fi didee nuti iddoo jirutti sadarkaa jirutti jechuudha. Kan aanaa irratti rakkoon sun eessatti danqame maaliif danqame akkamitti baay'een isaa maaliin rakkoon dubartoota yoo himata maal kana laalte kallattiin ittiin himataniif kallattiin ittiin ragaa dhiyeessatanullee hubannoof rakkina sila jirurraa ka'ee waliin simu jechuudha. Kan mo'atamu kana dursanii deeggaruu hin danda'ama jechuudha. Dursanii akkamitti deeggaru sadarkaa biiroo keenyaatti ogeessi seeraa jira. Gorsa seeraan kennu jechuudha. Godinarras jira, magaalarras jira jechuudha. Gorsa seeraa kennu jechuudha. Gama biraatiin warrumti dhuunfaa abukaatonni dhuunfaa mataa tola kennuuf dirqama qabu jechuudha. Kana amma biiroon dhimma dubartootaa maal godha? Dubartiin sun hin beektu jechuudha kana. Hin mijeessa. Hin mijeessa. Kana abukaatoon aanaa sanarra magaala sanarra jiru sun eeyyama isaa sanallee haaromsuuf kun madaallii tokkodha jechuudha. Kanaaf nu toora sanatti agarsiisuudha. Karaa sanatti agarsiisneenna karaa sirriirra deemtee fayyadamte jechuudha. Kanaaf mirga isaaniif qabsaa'u faayidaa isaaniif qabsaa'u jechuun yeroo isaan rakkatan danqaman taa'anii ilaaluu miti jechuudha. Karaa sana barbaadu dhiibuudha qabsoodha jennee miti hin dhiibnaa jechuudha. Dhiibnee saaqnee karaa isaan fayyadamummaa isaaniitti mirkaneessanu sana itti agarsiisuudha hojiin keenya. Kanaaf inni guddaan isaa kana tokko kana. Egaa kana yeroo jennu iddoo hundatti gama biraatiin dubartoonni lafa jiran fakkeenyaaf biiroo mootummaa adda addaa keessatti dubartiin hin jirti. Bal'inni ishee xiqqaa ta'uyyuu malee jechuudha. Raawwataanis jirti, hooggansaanis jirti. Garuu aantummaan sun uumamuutu irra jiraata jechuudha. Biiroolee adda addaa keessa yeroo jiru dubartiin ulaa sana yeroo dhuftee dhaabattu dhiira tokkorra dhaqee dubbisee sana gaafachuutu narra jiraata. Hamileen akkasii, kaka'umsa akkasii. Dubartoota iddoo jirutti nu keessatti uumame rakkoo sana xiqqeessuu dandeenya jechuudha. Yeroo baay'ee maaltu ta'a beektaa rakkoon tokko yeroo uumamu biiroo dhimma dubartootaa dhaqaa'edha. Mata dureen isaa biiroo dhimma dubartii ilaala. Hogii akka ta'a. Dubartii tokko mataa dhoosee abbaan mana biiroo dhimma dubartii dhaqaa'e. Maal biiroo dhimma dubartii nama mataa nama dhooseef seerroo taa'ee jira. Yakka waan ta'eef gara waajjira poolisii deemu. Waajjira poolisii deemu. Poolisiin qulqulleessu. Abbaa langaa hojii qulqulleessu murtii kennu. Himannaa banatti. Amma isheen dhuftee biiroo dhimma dubartii aanaa irra jirti dhiiga kana baattee hin deemini ofirraa dhiqattee maal jettee bakka xagaagganne fayyitee yakkisuun dhokate yakka dhoksu jechuudha inni mataan isaa jechuudha. Kanaaf toora irraa dabsuutu nurra hin jiraatu toora sana qabachiisu toora sanatti agarsiisuudha jechuudha dubartoota. Namoonni hubannoo qaban. Kana gochuun nurra jiraata nummoo akka dubartummaa keenyatti lafa jirrutti aantummaa keenya mirkaneessitu nurra jiraata dhugaafoo ta'e jechuudha. Dhugaafoo ta'e bal'aansaa antaa jabbiin qabutti akka dubartiitti dubartummaa keenyaan aantummaa keenya walii mirkaneessuu irratti baay'ee nu hafaasa kan iddoo jirutti zinnuunis lafuma jirtu miidiyaa keetti illee fayyadamiiti dubartiin aantummaa keenya lafa jiru ta mirkaneessinu kan jedhu labsamuu qaba jechuudha. Ani waadaan seena. Dhugaadha labsamuu qaba jechuudha. Kan abbaarra beeku budaadha jedhamti. Kanaaf amma waa hunda waan ani sitti himadhuu fi waan kan biraatti tokko ta'u. Dhugaadha. Tasallee. Kanaaf illee hojiin akka biiroo keenyaatti bara kana jalqabame baay'een isaa jira. Waa'een kanneen gaddaa qorattoonni akka poolisoota akka isaanii
leenji'aan godhame dhimma kana abbaan dhimmaa itti aanuu jedhameetu abbaa dhimmaa ta'utu nurra jiraata. Abbaan dhimmaa dhimma dubartii qofatu hin ta'in abbaan dhimmaa dubartii iddoo hundatti aangoo raawwiin itti kennamedha kan jedhu san sirriitti hubachiisuun barbaachisaadha jechuu barbaadeetanii. Kanaaf nutis qaama kana ilaalcha kana leenjii adda addaatiin humna kana jijjiirama keessatti akka dhufu akka uumamu gochuutu nurra jiraata jechuudha. Iddoo jirutti namni akkamitti faayidaa fi aantummaa isaa mirkaneessuu danda'a kan jedhu leenjiidhaan hubannoodhaan miidiyaadhaan wanti baay'een fayyadamnee biraan ga'uutu nurra jiraata. Irraa kan hafe wantoota dhalate hundaaf biiroo dhimma dubartootaa kan jedhus rakkoodha. Yaa bilbilli sun immoo qilleensa kan oole 82 27 sun immoo qilleensa irra akka jiru isaanis fayyadamanii odeeffannoo kennuu 27 odeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Bilisaan odeeffannoo kennuun barbaachisaadha. Garuu bilbila sanaan bilbilisuu santarii tokko irra kan jiru. Waajjira Komishinii Poolisii akka jiru kan inni jiru naannoo biiroo tokko irra jechuudha. Amma dubartoonni immoo Oromiyaa mara keessa jiru. Aanaa 300 ol 30 wayyuu hin geenye achirra jiru. Dubartoonni uummata 50,000 sana keessa harka walakkaa jiru. Isaan kana hunda bilbila tokkoon kana imitee rakkoon isaanii hiikama? Ni qabu. Dhugaan hiikamu. Kanaaf rakkoo isaanii lafa jirutti abbaa jirutti hiikaa kan jedhu. Dhugaan jiru isa kanaa jechuudha. Lafa jirutti abbaan itti dhukkubsachuu qaba jechuudha. Madaan dubartii sana nama kan biraas dhukkubuu qaba jechuudha. Yoo akkasittiin rakkoon kan dubartiis ta'e kan hawaasa kamiillee nama barcumni itti kenname nama hojiin itti kenname ergamii mootummaatti kenname hunda yoo dhukkubse malee yoo nama dhukkubsu ta'e yoo nama madeessu ta'e namni yoo rifatu ta'e keessatti jijjiirama hawaasaatiif dubartii miti warruma carraa dura argateyyuu jennee baay'ee gaaffii qaba jechuudha. Hawaasi hundiyyuu gaaffii hawaasa hundaa karaa sirriitti deebisuuf immoo aantummaaf qophaa'ummaan qaama sadarkaan taa'e biraa barbaachisaadha kan jedhu kan hin qaban. Namni yoo haadha warraa hin qabaanne yoo obboleettii hin qabaanne namni haadha malee dhalatee hin jiru. Haadharraa dhalattan taanaan immoo dubartiif dhukkubfachuu, dubartiif quuqamuu, dubartiif dhimmamuun dirqamaa jechuudha. Kanaaf bakka dubartiin hin jirretti dhiirri hin jiru, bakka dhiirri hin jirres dubartiin hin jirtu. Wal utubuun wal gargaaruun jireenyi kan soru waan ta'eef dhukkubbiin dubartii dhukkubbii dhiiraa ta'e warra dubartii qofaa miti warri dhiiraallee dubartiin tokko yeroo dhuftee dhaabbattu maal barbaadde jedhanii gaafachuu deeggaruun barbaachisaa waan ta'eef adda taarikeenis kanuma dhaamaa jiru dhaamsi keenyas kanuma warri eeruu kennuu barbaaddan 8722 akkuma kennitan warri kaanis immoo bakkuma jirtanitti dubartii deeggaruun mirga isaanii kabachiisuu keessatti gahee keessan bahachuu akka qabdan dhaamsa keenya dabarsina. Adda taarikee suphaa sadarkaa itti aantuu hooggantuu biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaatti haadha adeemsa hojii dhimmoota koominikeeshinii mootummaa guddaa galateeffannaa istuudiyoo keenya dhuftanii gaaffii keenyaaf deebii waan nu kennitaniif ulfaadha. Galatoomeetis ulfaadhu carraa kana waan naa kenniteef. Sagantaan Safuu Seeraa har'aaf jennee qindeeffanne kan ammammaatti daawwattan fakkaata. Waan nu wajjin turtaniif, waan nu daawwattaniif, waan yaada nu laattaniif guddaa sin galateeffanna. Warra torban nagaa wal argu nu haa taasisu nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu 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 Seeraa.